kana ajeeftee reeffa ishee ofirraan baasin lubbuun sa'aadallee miidhaa guddarra ga'uu deema. Dhugaan dubbanna otoo jennu. Intalli kuni rakkoo guddaa qabdi. Ergisiin bayyeetti maaliif ba'uudiitti erga baasuu barbaadde maaliif abbaa manaa isheen qabdee gabbaasuu diddi. Seerri biyya kana akkami nama tokko ajjeesaniitumaan lubbuu isii ajjeesanii gabbaasanii namoonni tokko koomentii irratti Sa'aadaa ajjeesi ofirraa baasi. It is not okay. Dogonkora isin dalaydan barreeffamni keessan dogonkora guddaadha jechuudha boleen kee. Akkamitti lubbuu namaa tana baaftee Sa'aadaan har'a lubbuu isii baasii alatti gati ilmoo namaati yaa jamaa kiyya. Kagaleen isiidha kabalaa fide Sa'aadadha. Sa'aadaan ajjeeftee otoo lubbuu baasuu hin taane seera jiru karaa jiru karaa seeratiin intala kan ofirraa baasuu qabdu. Tokko karakkina qabu abbaa manaa isheeti yaada isin irra qabda malee dhugaa dubban. Yahyaan nama tokko seera dhuma dhiiretti waamee intala kan ofirraa baasuu qaba. Isin immoo warroon koomentii akkamitti nasbee ruuhaa rabbiin gana ofii uume ofii baasu akkamitti baasi jettanii. Sa'aadaan hoo waan sanin gooti dhuguma lubbuu isii ajjeeftee baafti akka isin jettanii wallaalle namoonni tokko jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessanii wanti na ajaa'ibu ijoollee keenya hedduu takkisin taasisaa jira jechuudha. Sa'aadaan dirqama intala tana ajjeeftee lubbuu isii shaantaa keessa keettee qoshaashatti gatuu qabdi. Sa'aadaan intala kana ajjeesuu qabdi. Sa'aadaan intala kana rakkoo irraan ga'u bakka ofirraa baasuudhaaf lubbuu isii baasuu qabdi. Ilma namaa yaa jamaa ilma namaa akkamitti nasbee isaanii ba'a. Ati nasbee kee kana akkamitti ofii keetii ofiin baafta. Isin immoo ilmoo akkami ilmoo namaa ka ajjeeftu nama ilmoo qabu bar isin akkamitti ajjeefti. Hamma fedhoo ta'e isa dhiifti malee nasbee namaa baasu manna abbaa manaa ishee san dhiisu wayya. Kun immoo tuyyuu dhiirri isa bichaa miti qaba jechuun waan ani jedheef itti qaba kanallee isin hagalu. Nasbee namaa baasu namni nasbee namaa baase borullee nasbee isaatu ba'a. Isin immoo warroonni koomentii nasbee namaa irratti hin faradina. Akkaataa qaba wanni hunduu jechuudha. Seera jira biyya keessa biyya nagaa jira. Viidiyoon isin tartiiba waraabdu kun akkasumas ragaan ta'aa jira. Wanni isin naasuftu wanni isin irratti dalaidu kun. Isin immoo tuyyuu akkamitti Sa'aadaan intala kana nasbee Sa'aadaa yaaddaniiti moo intala yaaddaniiti. Isin lachiifuu yaadda. Sa'aadallee fi yaadda intalallee yaadda. Karri seeraan jira karri seeratiin deemudha. Okay. Yaahyaan dhufe jettee cufatte. Inni kuni itti gaafatama abbaa mana sanii ergatee itti gaafatama abbaa mana isii ta'ee isatu waan godhe jechuudha intala tana. Sa'aadaan waan tokko gochuu dandeettu. Dhimmi dhufteef dhimma isaati nama isaa wajji duraan jiraachaa turte guyyaa takka lama miti ka isaa wajji jiraachaa turte. Intalli wajji jiraachaa turte waggaa 3. Ishee deebitanii immoo seerri ammaatu maal jedhisa ji'a 3 yoo wajji jiraatte yoo ta'e yoo sanuyyuu itti gaafatamu badaadha bara. Badaadha dhugaan isin jedha. Tokkoffaa Sa'aadaan ajjeesuu odoon taane intala kana nasbee baasii akkas godhe roozallee maal jetti ajjeesuu qabna ajjeesnee garuu qabna. Akkamitti nasbee namaa ajjeeta akkamitti lubbuu tana baaftan. Hin danda'ama isin immoo warra koomentii akkamitti akkasitti otoo si taate hoo nama jaalattee nama tokko jaalattee otoo bakka buute hoo. Ana akka mataa kootiitti akka lafa kaayutti akkanatti fakkaatetti Sa'aadaan lubbuu intalaa baasuu odoon taane gaaf lubbuu namaa baafte teettee nyaattu. Isii dhiisaa. Abbaan qabeenya qabu qabeenyuma fedhe yoo qabaate nama tokko gaaf nasbee baase seera jala oola. Waa tokko walii habarro. Hadda isin koomantiidhaan gaafa akkana jettan gaafa akkana godhi jettan namni kun odoo waan koomantii laalee godhu ta'e Sa'aadaan har'aa miti intala tana qaata ajjeeftee darbiti. Aayettee silleen ajjeeseetiniin sifannee ajjeeseetiniin si darba akkatti achitti ajooftutti isin gochuufi miti haasa'aaf jette malee. Isin garuu namoonni tokko namni Sa'aadaa arrabsan illee hin jira. Garuu balaa kana Sa'aadaan erga ofii dura fiddee karaa nagaatiin karaa qabbanaatiin waan intalti kun baatu yoo keessaa guurtee takki jara lamaanuu walitti gaddee wantoota jarri walitti qaban hiciitii jarri walitti qaban hamma waggaa meeqa wajjiman turan. Amma bar fakkeenyaaf akka shari'aa keenyatti fakkeenyaaf erga intalli tun manaa boodidde gurbaan kun dirqama fuudhuu qaba akka ta'e beektu. Ani isiin jettee bar an durbummaa keessan irraa fudhatee jette waggaa 3 wajji jiraatan yoo ta'e waggaa 3 kana isiin barumsaa xumurtu yaada isaanii hunda ibsatanii jiran. Amma mootu gaabbee ani bakka barumsallee xumuree jira hin ga'a si achi jiraachuu barbaadoo jette seera dhiisati wallahi lazim seera dhiisati jaarsonni murteen isiin murteessitu inni fuudhuu qaba murteessa. Seerichillee dirqama inni fuudhuu qaba murteessa. Niitii 5 haa qabaatu takka miti. Maaliif wallaaltan? Sayidoon gaafa dheengadda intalli gaddeemtee xiite maal godhe fuudhe mitiire kunis dirqama fuudhuu qaba.
amma karaa nagaa buusuun sa'aadan jechuudha. Intala kana sossobdee marzii itti godhii, marzii akkas godhii, marzii akkana godhii hin jedhinaan godhuun qabdullee hin jedhinaanillee. Wanni kun deemee bakka guddaa ga'a. Wanni kun deemee nama hundaa ga'a. Wanni kun deemee zarii isii tuqa. Wanni kun deemee zarii intalallee tuqa. Haasa'uu fi gochuu odoo hin taane sa'aadan garaa isin nyaattee mitiire akkasuma namoonni hedduun nama intala deeggarantu jira. Komantii jala seenaa laala. Dubbiin seera fi dubbiin seeran ala rakkoodha. Seeran allee rakkoodha. Seeran gaafa deemte immoo sirriidha. Seeran deemtaa manatti natti dhuftee isillee nama fakkeenya maal jetti ani dhufee jira. Akkana jettee gaafa poolisiitti himate poolisiin nu deeggara isii deeggara. Wanta asiin dura gurbaa tokkotu maal jeessanitti fakkizee tokko jechuudha yoo dhageettani. Badaadha bar wantichi kun badaadha yaa jama isiin jechuun warri komantii kun ijoolleen biyyoota nama baay'inaan turtan hin beektan irraa hin beektan. Baay'ee biyya kana hin beektan. Keessattuu dubarri takka dhiira tokkotti iyyite taanan intalli suni niitii isaa qabaatu yookiin immoo niitii biraa samanaa haa qabatu fakkeenyaaf. Waa'een isinii kaasa dhugaan isinii jedha. Namichi abbaa qabeenyaa ture nama gaarii ture utuma haadha warraa qabu dubartii biraa jaalatee ture. Ani wanni isiniin jedhuuf ilaalama. Utuma haadha warraa qabu haadha mana isaa qabu. Wanni kana immoo ammas baasanii jira. Namni otoo haadha warraa qabu dubartii biraa laales adabbii guddaa qaba. Akka seera Itoophiyaatti sinaa galu. Namichi kun haadha warraa qaba. Finfinnee keessa jiraata. Isheen Bishooftuu jiraatti. Sinii hagalu. Gaafa kana namni kun dubartii tana jaalatee wajji jiraata. Wajjin jiraatanii sa'aatii dabarsee galaa haadha manaa isaa sanatti quban qabdu kaa. Hojii deemetti. Fakkeenyaaf nama hojii mootummaa qabu kana hojii deema jennaa miti yookiin guyyaa boqonnaa keessatti fudhatee deemuu danda'a. Hin argite yeroo hundumaa hin deema hin gala. Maaliif isiniin jedhe wanni kun wanni sa'aadaa fi intala kana wanni yahyaa hin ulfaata wanni isiniin jedhe. Gaafa kaanitti niitattiin gaafa kaanii maluma addaa malatte. Malli isii malatte inni garuu isii jiraachisa kiraa manarraa kabalaa wacii mana keessaa hin baasa. Isii kan fuudhin kana jechuudha. Gaafana niitattiin sun qabdeetuma magaalaa guddattii tana keessatti qabdee itti iyyite. Akkamitti itti iyyite maal gootire? Bultiin isaa duraa sun hin diigamte. Bultiin isaa lamaffaan sun hin ijaaramte. Itti iyyite ka seerri biyya kana badaa yoo isin hin jiru qalbiin se'ina. Jaalallee takka biyya namaati qabaatee intalli takka gurbaa tokko jaalatee asitti ho'iite ta biyya alaa san dhiise ta isa bira jirtu tana fuudha yaa obboleeyyan kee dogongorina. Wanni sa'aadan keessa jirtu kun baay'ee ulfaataadha. Baay'ee garaana nyaatte dhugaa gaafa itti deddeebinee ilaallu baay'ee ulfaataadha. Gaafa kana niitattiin duraa ni dhageesse akkana abbaan manaa keetti akkana yeroo oduu hin akkataman dhageette gaafa kana jireenya keenya diigamuu qaba. Isin haadha beekta sabaati ilmaan irraa qaba. Jireenyi mi'aawaan deemee diigatti jijjiirame. Amma kana sa'aadan harka ofiitiin fuutee manatti hin galtee rakkoo guddaa ofirraa gahaa jirti. Qalli maayyuu ani isiniin jedhee jira bar. Qalli maayyuu ooka godhamu taate qalli maafuu ooka godhamu taate diraamamaafuu ooka hojjetamu taate namni intala kanatti zoorsuu danda'a. Ani isinii hima intala kanatti namni zoorsuu danda'a. Waan kana beekuu qabdan isinii haa galu. Kanaaf obboleeyyan kiyya wanni qalbii tuni dhugaatii jijjiiramte. Sa'aadan immoo ajjeesa minaamina kana immoo otoo jechuu baatteeyyuu otoo dubbachuu baatteeyyuu nasbii namaatitti waan akkana odoo gochuu baatteeyyuu ani isiif sodaadhe wallaahi lazimin isiif sodaadhe. Intalli kun erga hin bahu jettee dhimma biraa qabdi. Inni hoo viidiyoo kana guyyaarraa argaa jira. Abbaa manaa isiitti miti yoo jiraatus baate hojiis ka jiraatu ta'e garuu guyyaarraa viidiyoo isii kan hin arga. Waan sa'aadan guyyaarraa intala gootu waan sa'aadan intalli guyyaarraa itti oolan wantoota isaan dalagaa jiran guyyaarraa arga. Ishee manallee oliin argine viidiyoo ni arga. Intala kana ammoo wajjin mana tokko keessa galan nyaatanii hojii dhugaan. Bakka baay'ee ulfaataadha haalli jechuudha. Isiin ajjeesuu deemtii minaamina martii minaamina jetti. Ani wanni kun gama tokkoonis feekii oduu fakkaatu dhiibbaa guddaa akka qabu beeka. Yommuu walii galanii piraank hojjetanillee rakkoon qabu maal rakkoo qabu
hojiidha wanti erga hojii ta'e immoo viidiyoon intala tana maaliif hojjetamee gara miidiyaa isiitiin gadhiisamuu illee na shakkisiisa ala kulli haali sa'aadan wantoota ijoolleen jettu wantoota koomantii hin barreessina koomantii lubbuu nama baasaa hin barreessina koomantiin babbadalleen hin jira koomantiileen isin barreessin hedduu ulfaataadha lubbuu isiit irratti baay'ee murteessitan jechuun lubbuu isiit irratti murteessuun hin barbaachisu ilmoo namaati namni gaaf lubbuu namaa baasee baay'ee ulfaata lubbuu ofii akka waan baasetti ilaala jechuudha kana viidiyoo keessatti marratti dhaabaa amma viidiyoo biraatti walitti deemitti machaachuu